يا بوليتي يا لك يا بوليسا بيا دنيا يرو قباب دولابتيسا الرولت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وردفتوني وروني تيا شو جلت ترجمتان أكم نجرتو فيا في سنين جدا وروني من تابراتي سكسما أكم نجنا أبدني فيا في سني بجنا جنا جراتن وندي كيسنو نجاي أبرام من ربي كدوم كأمني اسم برها جراتو هذا فيديو أجايبا كإن شاء الله بمسا irraa fudhattan jedhee yaada barumsa guddaa irraa fudhattan jedhee yaada jechaadha. Nu hundi beekuu qabna jechaadha. Wanta nu hundi beekuu qabnu maali yoo jettan taate yeroo baay'ee nu warri shamarranii kuni uf bakka abbaa mana keenyaa of bicha hallanyeeffachuu akkasuma immoo haadha abbaa isaatti akka waan isaan irraa inni hin dhalanne isaan jaalannu kan akka waan isaan hin arganne isaan jibbina jechaadha. Kun sirrii miti, nuufis gaarii miti. Waa hundaafuu waa hunda keessattuu rabbiinis ofitti dalansiifne ilma namaattis ofitti dalansiifne jechaadha. Namni haadha abbaa ofiitii kabajaa hin qabne, namni haadha ofii hin jaalanne rabbiif nama biratti illee kabajaa hin qabu, jaalalas hin qabu jechaadha. Yeroo tokko abbaa manaa keenya jaalannee bakka isa bichaa dhuunfannee dhuunfaa keenya dhuunfannee tokko hawaati abbaa manaa kee eega jaalatterraa haadha isaa abbaa isaa jaalachuun dirqama jechaadha. Dirqama sirra jiru inni nadhati jaalattu kun inni wasiif warqi kun haati akka maleeni yookaan immoo jireenya akka maleen jechaadha itti ifaajjii bakka kanaan geettee sii guddiftee hadha abbaa manaa sii ta'e kuni akkamiin guddiftee haati sunuu haqarraa qabdi silaa inni kun hadha teessisee isii nyaachisuu qaba jechi jedhu nutti mul'atu qaba malee yoo haadha teenya ka jaalannu taate yoo haadha teenya ka kabajnu taate haadha isaas jaalachuu qabna kabajuu qabna innis akkasuma haadha isii jaalachuu qaba abbaa isiis kabajuu qaba jechaadha. Isi hundinuu maaliif haadha jechuun salphaa miti jechaadha. Sadarkaan haadha rabbi birattis guddaadha, ilma namaa kana birattis guddaadha. Haati teenya kafallee hin fixnu jechaadha. Gochoonni isaan nu godhanii akka malee nutti ifaajanii mee viidiyoo kana argitaa jirtan. Yeroo duraanii saniif yeroon amma garagara yaa jiran bishaan eessaa dhufaa eessaa bishaan fiddi hawwatiin teena baaburri hoo duraan jira hin jiru. Abbaan manaa kee warqiin kuni abbaan manaa kee hadha beekaan yookiin hojii qabatee beekama argate kuni akkamiin guddiftee laata harmeen isaa akkamiin bakka saniin gaatte laata harmeen isaa atadha immoo isa dhuunfattee haadhaa fi abbaa isaa irraa darbuu feeta irraa fageessuu feeta. Kuni sirrii miti, wallaahi kuni sirrii miti. Taa'imee amma daa'ima kana laalaa dhugaa rabbii abbaa ofii kunuunfataara jechaadha. Nu amma abbaa keenya kunuunsuu qabna, haadha teenya kunuunsuu qabna. Ati irraa fageessuu miti waliin kunuunsuu qabda jechaadha. Odoo inni nu nama hin yaadne ta'ee nama baqqaarraa fagaachuu ta'ee lakki akkasii miti. Yooma irraallee fagaate waan godhuufii qabu goosisuufii qabda jechaadha. Waan haadha abbaa ofiitiin inni gammachiisu goosisuu qabda jechaadha. Maaliif isa birattis wallahi inni notta waan haadha abbaa ofii jibbusi fakkaatu sun gaafataadha isa haadha abbaa isaa kabajjitee akka inni ammoo haadha abbaa ofiitiif toletti oolu goote wallahi si jaalataa deema, si kabajaa deema, rabbii biraallee kabaja guddaa argatta, ilma namaa biraallee wallahi kabaja guddaa argatta jechaadha. Namni haadha abbaa ofii jaalatu, namni haadha abbaa ofiititti hin dallanne, namni haadha abbaa ofii jaalalaanii akkasuma toletti oolee gammachiisu wallahi rabbi birattillee nama birattillee kabaja guddaa qabachaa obboleeyyan tiyya kana beekuun nurra jiraata. Wallahi billaahi itti isinii kakadha yookaan inni sun waan haadha abbaa fi jibbusitti fakkaataa miti. Wallahi billaahi soba maaliif ilmoon qararga yoomiiti haadha abbaa ofii jibbitee irraa fagaattee atillee yoo ka waliin jibbitu taate abadan akka ammoo gammachuun hin jiraanne beekuu qabda. Abadan ammoo akka gammachuu jiraachuu hin dandeenye beekuu qabda jechaadha. Maaliif yoo ta'e taate
inni nadha yookiin fakkeenyaaf si fudhatee haadha abbaa ofii irraa fagaatee si qofa jaalata sitti fakkaatu kun guyyaa tokko sillee akkasuma darbu. Namni haadha abbaa ofii darbe, namni haadha abbaa ofii jibbe, namni haadha abbaa ofiitii kabajaan goone si'ii kabajaa qaba sitti fakkaate abadan kabajaa hin qabu. Bakka akkasiititti abbaa manaa keessan hin deeggarina. Bakka akkasiititti abbaa manaa keessan waliin hin dhaabatina. Haadha abbaa jechuun ta'abdee dhiiga ofii kana dhangalaaftee ufii qooqa bultee isa nyaachiftee ufii qorrattee isa uffiftee haadha jechuun waan guddaadha. Abba jechuun waan guddaadha. Yookaan yeroo isani kopheen hin jiru ta'a. Yookaan yeroo sani harreen hin jirtu ta'a. Yeroo san qucee baatanii guddisuu danda'an. Yaa obboleettii tiyya wallaahi laaziim abbaaf haadha ofii kabajuun dirqama nurratti. Inni illee haadha abbaa keenya kabajuun dirqama nurratti. Isa bichaa dhuunfannee jiraanna yoo jenne abadan hinuma hin danda'amu. Gammachuun hinuma hin jirre. Kanaafuu haadha abbaa keenya kabajuu qabna. Haadha abbaa manaa keenya kabajuu qabna. Abbaa mana keenya haadha isaa kabajuu qabna. Abbaa isaa kabajuu qabna. Maatii isaa kabajuu qabna. Wanti itti aansee isin beekuu qabdan lammaffaanii yoo inni maatii ofiitiin wallole obboleeyya ofiitiin haa ta'u zarii ofiitiin wallole gorsi malee wanti akkanaa miti jedhi malee irra dhaabattee hin deeggariin, irra dhaabattee waliin hin lolin. Yaa obboleettii tiyya foon mukarra muranii foon irratti muranii jetti Oromoon. Maaliif jettee Faaxumaa jechuun keessan hin oolu. Wanti an jedheefi isaan eessallee waliin fidan haga turanillee turan rakkoo fi dhiphoo keessatti illee wal bira dhaabachuuf deeman. Atiin tun ammoo booda hin tuffatamta, booda hin jibbamta. Kanaafuu abbaa manaa keessan lakki abbaa mana kiyyaa akkasii miti. Dandeessu gorsi, dandeessu araarsi. Kana hunda hin dandeenye taanaan akkoo nama wallaalee cadhisi. Maaliif gaafsan cadhiftee mucattii sun hin dubbannedhaan malee dubbatte isiin hin jedhan. Gaafa dubbatte oduu ati takka dubbatte dhibba godhamee himama. Kanaafuu ati cadhiftee obsituu yookiin gorsituu ta'uu qabdaa jechaadha. Kaamola sadaffaan wanti isin beekuu qabdan jechaadha. Abbaa manaa keessan kan akka haadha isaatti tola ooluu godhuu qabdan. Maaliif tola ooluun barmallaqa bichaa ni miti. Tola ooluun qabeenya qabaattee ni miti. Jecha gaggaarii, jecha babbareedaa yoo irraa fagoo jiraattanis isaan kana gammachiisu yaaluu qabdanii bilbilchiisuu fi qabdaa. Jecha bareedaa jetteeni haadha isaa gammachiisuu qabdaa. Gaafa tokko yookaan akkuma jaalalli jiru kun wal dhabbiin jira. Haadhaa fi abbaan isaa yookiin maatii isaa kun yoo ati intala gaarii intala maatii isaa birattis gosa isaa birattis ardaa isaa bira fudhatama qabaatte si kabajanii waan ati jette hundayyuu bar mucattii sun ta'a akkasiiti bar mucattii cadhiftuu sanii bar hin dubbattu bar gaafa ati ammoo kana wali ooftu taate ka gaafa ati xiqqoollee yookaan guddiftee uummata walitti buutu taate haay sana rabbuun nurraa haa hiiku siin jedhan jechaadha. Baga nurraa deemteeyyuu siin jedhan jechaadha. Gostillee si abaartii namni hundi si abaara baga deemte jedhan jechaadha. Bakka hundattooti kabajaan qabdu jechaadha. Kanaafuu akkuma nama wallaalee yoo maatii isaallee wal dhaban taate yoo innillee haadha abbaa ofiitii wal dhabu taate isaan lakkii abbaa mana kiyyaa akkasii miti. Wanti manni balleessin kan lakki akkasii miti haadha abbaateetiin balleessitee dhaqii irraa fixadhu dhaqii akkana godhi dhaqii luka isaanii jala jigi dhaqi jettee abbaa manaa kee kan akka inni haadha abbaa ofii kabajuu godhuu qabda. Gaafa haadha abbaa ofii kabajee haadha abbaa ofii jaallatee sadarkaa haadha abbaa ofii beeke wallaahi illee kabajaa isa waliin jiraatta jechaadha. Namni kabajaa haadha abbaa ofii mi'aa haadha abbaa ofii beeku sillee mi'aan si qabata jechaadha. Kana beekuun keessan dirqama. Haadha abbaa ofii irraa fagaatanii fi yookiin ammoo kabajaa isaanii dhabanii nutis bakka jirrutti haadha abbaa keenya kabachiisuu qabna. Haadha abbaa haati teenya haadha isaaniiti haati isaanii ammoo haadha teenya kana beekuu qabna jechaadha. Kanaafuu haati gaafa kana beettee abbaa manaa kee ammoo jaalattee maatii isaa jaalattee abbaa manaa kee si kabajaa si jaalata. Bakka guddaa ga'uuf deemtanii ijoolleen teessanillee kabajaa fi jaalalaan isinii guddatti isinii haala amala gaggaarii namaaf qabaattan taanaan kabajaa abbaa keessaniif qabaattan taanaan ilmoon teessanillee akkasuma ta'aa deemti jechaadha. Intala takkatu jira seenaa isii isinii himaa dhaggeeffadha. Biyya Masrii kanarraa tayyib gaafa tokko haadha abbaa mana isiiti
yeroo baay'aati ma abbaa mana isiitun isiin jawaala olii gadoofti jawaaluma kana olii gadoofti ka'ii waan akkas naa godhii waan akkasii naa godhii jette cinqiti jaartiin tun illee jechaadha maaliif cinqiti fittin isitu ifataa deema isitu bakka akka hin taanetti yoo isiin nyaatallee naa fideettu akka wayii tattatti bakka gisee abbaan manaa isii bira jiru isiin tun akka biraa kana ergamtii akka biraa kanatti akka nama jaalala ishii qabuu taati yoo inni biraa bahe ammootu kalaas ammootu akka nama wanni hin ifatti bakka akka addaa kanatti isiniin jira achuma lamuu gaafa kaanii doktora bira dhaqxe doktoraanii mee dawaa nama ajjeesu naa kennii jetteen achi doktorri nama sammuu qabu jecha doktora jechaan hoosan nama sammuu qabu beekaadha naa kenni jennaaniin fuudhee dawaa wayiitti kenne maal godhuu qabdaa jedheen ganamaani yeroo nyaata isii seeraan nyaata isii kennuufii qabdaa kabajuu qabdaa akkana akka ankabaakabuu qabdadha itti mika maaliif akkasiin boromsarraa fudhattuufika galtee kaasiin isii ajjeesuuf jechaadha abbaa manaa kee waliin gammachuun hin jiru addeetiyyaa haadha namaa irratti diifii dalaganii haadha namaa ajjeesan sanuu lubbuu namaa baamte inni si argine malee rabbi si arga gammachuun hin jira yoo haadha isaa ajjeese yookaan fira isaa itti aarte yoo ajjeesate hin jiru gammachuun adde haga dandeettee rabbitti kadhadhu haga dandeettee yaa rabbi naa qajeelchi jedhi yookaan namni tokko rizqii kee nyaatu rizqiin kee adduma kanama saniillee adduma yaa rabbi nama kanaa yoo illee ol dadhabdan taatirraa fagaadhu jiraadhu malee nama akkana godha jettee yaadeen booda yookaan namni sun karaatii yaadne ho'iitii waan khayrii ho'iisiif godhuu danda'a gaafa ta'u ubsitee bakka guddaa geesse hayii bar isiin sunnaa ubsitee jazaa ho'iisii deebisuu danda'an ta'eef kanaafuu wanta tokko daddabnee harree yookaan fakkeenyaaf nama tokko akkas goonaa irra odoo obsinee irra gaarii anuu garuu baay'ee obsan qabu inshallah odoo obsineen hundinuu gaarii natti fakkaata achi gaafa kaanii namittiin akkasuma akka kabadee akkuma namichi je doktori jedhan sanitti haati ammoo gaafa isiin akkasii akka kabde san ta'iraa caala nama gaariitti taatee jaalattee bakka ile miira addaa keessa galtechaadha isiin maan dura ajjeesu hedduu sun yaa rabbi odoo ajjeesuu baadhee odoo qoricha kana kennuufii baadheettee gaabbitee doktora bira dhaqxe doktorri yaa doktor an ajjeesuun fedhu qoricha kana dafii akka hin ajjeefne naa godhii jetteen dura maaliifii jedheen dura mootu bakka na ifachiiftee na cinqitee amma hoo jennaan amma akka ati jette san godhee jennaan ifachuu didee yeroo sa'aatiin ani nyaata isii kenneefi jennaan akkasin nan ifannee na ifachiifnee nama gaarii naa taatee nama akkaan na jaalatu naa taatee garaa na nyaatte amma jennaan maarree an qoricha karaa kanama ajjeesuu sitti hin kennine wanti an karaa akkasii godhi jedhee si himeefi siituu seeraan akkama akkabuu dhabe amma deemii galii jedheen yoo ati seeraan akkamaan kabdee jaalattee kabajjee sa'aatii nyaataa isii heddeefi isiin si jaalattii jedheen kanaafu isiin sun akkas gootee akkasii gammachuu walirraa argattanii gammachuun jechaadha isaa waliin jiraatte jechaa gasgaabbiti odoo ajjeeftellee gasgaabbiti nama tokko lubbuu isaa baasuun duratti waan inni irratti lubbuu ta'e yookiin lubbuu isaa baasuu hedduu san beekuu qabda jechaadha waan akkamiiti laata kana fakkaata viidiyoon kiyyaa assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh yoo isinitti tole laayikii sheerii godhuun na jajjabeessaa na bira dhaabadhaa amantii islaamaa ni'maa faaruu qabdu galgala ganama burqaantoo hidaadhaa isiirraa jaarama hasaasni isiidha shahaadaan beekama daawaan rusultootaas isiirraa argama namni si qabate yoom waa khasaarama ittiin nu milki اللهم انصرنا على الكافرين أكخيجنا لالته ميغنون قبيني نصري دين دبون نونغلشيني وصولو بونجرو نونسري ديني نصري دين دبون نونغلشيني وصولو بونجرو نونسري ديني غلطة خيسنا خفلو ربيني والنها قرسيسو نويسن نظريني عمري زنوفا خنو نمباسي نداني تكاتون غمنا نغلشي ياداني جارامي كنوران كوري مماني هندي نمانا خانتك كان فيني
dhibdeeti nyaaf dawaa osoo narkatini rabbii laalaatana qabrin nuun galchini hin jirtu deebiini takkaachi gallaani yaa rabbi gabrummaa talaan nuun galchini يا دوني بنقارو نافنتاني وما هو جين كمو يروف تسقبي تاجما